Jaalalleen koo durii ollaa kiyya dhufee galee. Ollaa keessan Wi-Fi yookiin immoo intarneetiin kan jiru yoo ta'e paaswaardii isaa kadhattanii kan dhabdan gaafattanii siniif kennanii kan isin jalaa jijjiiran yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa gosa Wi-Fi kamiyyuu cabsee seenuun intarneetii akkasin itti fayyadamtan kan isin gargaaru liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood gochuun ammuma gatii daataaf otoo hin dhiphatiin itti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan maatii koo biratti ergan baradhee booda qabxiin maatirikillee ana jalaa hafee hiriyoota koo waliin mana kireeffadheen yeroo jalqabaatiif maatii koo irraa adda baheen yuunivarsiitii dhuunfaa maallaqaan baradhee xumureen turtii waggaa fi baatiiwwan muraasa booda hojii mootummaa faayinaansii irraa argadheen hojjechaa jiraachaatiin jira. Jaalala kan hin eegale yeroon barnoota koo kutaa 6ffaa baradhu. Dargaggeessi ani jaalladhu dargaggeessa daree koo baadiyyaatii miillaan marmaaraa barnoota kan baratu barnootaan illee qaxalee kan ture umriidhaan waggaa 2 kan naangafu tokko waliini. Jalqaba kanan itti siiqe na qayyabachiisuuf barnoota natti argisiisuuf ture. Haa ta'utii garuu umriidhaan ganna 2 wanta na caaluuf dhiira waa gochuu warratti garaa jabaachuu danda'us waan ta'eef yeroo na qayyabachiisu barnoota gidduutti jecha sin jaalladha jedhu suuraa onnee eeboon kan keessa jirtu waraqaa akka onneetti kan kutamte habaaboo bifa garaa garaatiin bareedan kaasuun waraqaanis barruu koo keessattis innaaf ka'a ture. Yeroo sana anis miira marsaa lammaffoo irratti reefuma waan hin ba'uuf jechi inni dubbatuu fi gochaan inni raawwatu keessa koo baay'ee hatuun otuun jaallatiin miira wal dhungachuu qaama wal tuttuquu kutaa majaa kana keessatti eegalle ifaaf ifatti baasee anis innis si jaalladha sin jaalladha kan wal jechuu eegalle yeroo kutaa 8ffaa barannu maarreegaa hiriyoonni koo hedduus ani kan saa kan ta'e inni immoo kan koo akka ta'etti adda baasanii beeku. Hiriyoonni koo dubaraa maal ofiin jettaa mucaa bareedaa amala qabeessa barnoota isaatti illee cimaa hanga dhumaatti illee waliin ta'uuf jaalalli keessan ammumaa kan mul'isu jedhanii gariin na jajaa gariin immoo nutti inaafaa turanii. Laayifii jaalalaa yookiin immoo jireenya jaalalaa umrii ijoollummaadhaan kan hin jalqabe kana hangan baradhee eebbifamutti darbee dogongoraan hangan ulfa 2 ofirraa baasutti irraan gaheen jira. Otoon baradhuu jaalallee koorraa waggaa tokko keessatti si'a 2 ulfaa'ee haa ta'utii garuu anis innis barataa waan turreef ofiifuu harka maatiirra waan jiruuf daa'ima kana lamaan keenyi walii gallee mana yaalaa deemeen otoon guddatiin of keessaan baasee hangan ani baradhee xumuruutti innis barnoota isaa baratee xumuruutti cabi gogii tokkollee hin qabnu. Maatiin kiyya haatiif abbaan koo maatiinsaa haatiif abbaansaa obbolaansaa akka nuti jaalalaan umurii dheeraa waliin dabarsine sirriitti ni beeku. Anis gorsameen innis gorsamee duubatti deebi'uu dinneerra. Kaanillee miti riyaanillee maallaqaan nutti bitamee gargar nu qooduuf yaalii guddaa godhe. Anis jaalala addaa kan onnee keessaan qabaafi innis jaalala addaa naaf qaba. Yeroon maallaqaan yuunivarsiitiin baradhu inni kan mootummaa ani kan dhuunfaa waantan baradhuuf maallaqa maatiinsaa isaaf ergan ani yoo rakkadhe nyaatallee mootummaatu na danda'a ati garuu yoo rakkatte haga buukoo illee buluu dandeessanaan jedhee anaaf kenna. Anis jaalala qulqulluu isaaf hin qaba. Rakkoon anaa fi isa gidduutti uumamuu kan jalqabe erga barannee xumurree hojii barbaachuu eegalleeti. Qabxii qabaatus hojii otoon argatiin inni naannoo baatii 7 ture. Hojii erga argatee booda anis argadheen haa ta'uutii garuu bakka hojii argatetti riyaa gaariitti waan hin maxxanneef araada, jimaa, tamboo, shiishaa, dhugaatii garaagaraa yeroo gabaabaa keessatti baree araadni na hin qabne araadni na hin qabu otoo jedhu mootii araadaa ta'ee
anaaniyyuu dagatee naannoo baatii lamaa takkaa walitti buune bakka inni jiru deemeen yookiin ana yookiin immoo araada kee filadhu jedheen isa yeroon gaafadhu afaanii baafatee atis araadni kunis dabaree keessaniin narraa deemtu maal godhinaan jettaa ani araada kana yoo ofii na dhiise malee ofii dhiisuu hin danda'u jedhee ifa godhee natti hime. Sanaan booddeenis kanaan booddee anaafsi dubbii walirraan qabnu jedheen gara maatii kootti deebi'ee yeroo booddees hojii argadheen maatiin kiyya dubartii tokko ana qofaa waan qabaniif otuu daftee heerumtee baay'ee nutti tolaa jedhanii waan na sardaniif hariiroon jaalallee koo waliin qabu addallee waan citeef kanuman argadhetti sammuu koo osoo hin miidhiin heerumuuf hin murteesse. Hojii qabadheen baatii 4 booda jaalalleen argadhe. Akka carraa hojjetaa baankii muuxannoo waggaa 4 kan qabu kansaas jaalalleensaa waggaa dheeraa isa dhiistee dhiira gara biraatti kan heerumte akkuma kiyya lapheensaa nama miidhamedha. Walii gallee baatii 2 booda mana tokko gallee waliin jiraachuu eegallee. Jaalalleen koo bakka hojii isaatii dhufee yookiin gurbaa kana najjeesa yookiin immoo isa dhiisii ana waliin ta'ii jedheen akeekkachiise. Haa ta'utii garuu ani maatii kiyyattillee heerumuuf qophii akkan xumureeru wanta nitti himeef kanaan booddee fuuldura koo hin dhaabbatiin yoo dhaabbatte poolisiittiin siif himaa jedheen deebiseefi kanaan galgaluma guyyaa kanaa jaalalleen koo duraa kuni anaan haa ta'u jaalallee koo duraa rukuchuuf dhagaa gurguddaa 2 qabatee dhufe. Akka carraa ta'ee jaalalleen koo waa bituuf manaa bahee ture. Jaalalleen koo duraa balbala keenyarra dhaabbatee yoo dhiira taate gadi bahii jedhee yeroo dhaadatu dhagahe. Kana dura maqaasaas maal akka inni fakkaatus guyyaa akkan arges itti himee waan hin tureef jaalalleen koo harka isaa lamaan rukutee dhagaa erga harkaa buusee booda bakka 2-3 booksiidhaan dhahee kuffise. Sanaan booddee lamaanuu qabamanii mana adabaa seenanii walitti araarsanii bulanii jaalalleen koo gara manaatti ana bira jaalalleen koo duraa immoo gara biyya bakka hojii isaatti deebi'ee. Kanaan turtii baatiiwwan muraasa booda gaa'ela godhannee jaalallee koo kan lammataa kana waliin bultii ijaarrannee seera qabeessaan maatii beeksisnee waliin jiraachuu eegallee. Yeruma gaa'ela raawwannuyyuu ulfa baatii 6 waanan tureef heerumeen gaafa guyyaansaa ga'u daa'iman godhadhe. Abbaa manaa koo waliin mana ho'aa daa'ima bareeddu godhannee waliin jiraachuu akkuma eegalletti jaalalleen koo kan duraa waggaa dheeraa jaalalaan waliin turre hojii isaarraa ni ari'ame haa ta'u ofii dhiisee gara magaalaan ani jiru dhufuun ollaa kiyya kireeffatee jiraachaa jira. Hojiis homaa tokko hin qabu. Bahee galee mana araadaa fi mana dhugaatii jala oolaa. Anas ta'e abbaa manaa koo gaafa argu fagootti daandii nu gadhiisa. Jireenyi nama kanaa harka kiyya irratti akkana ta'uunsaa na gaddisiisus haa ta'uutii garuu kan ittiin of hin ceebba'u balleessaan kiyya hin jiru. Namni anaa fi isa kana dura beeku kunoo sababa keetti mucaan barnootaan illee eessa gahaa jedhame maraatuu fakkaatee sii deemaa jira naan jedhu. Yeroon isaa argu sammuun koo baay'ee jeeqama. Takka takkaas abbaa manaa koo waliin sababa isaatti walitti hin bu'a. Abbaan manaan koo dhufee qeekoo jiraachuunsaa ammallee hariiroo akkaan isa waliin qabutti shakkisiisaanii waan jiruuf nagaallee otoo isaaf hin qabaatiin jaalalleen koo duraa dhiibbaa guddaa narratti uumaa jira. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Waantan godhuun dhabee bahee galeen ijji koo bakka inni jiru hin dhabu. Mee hiriyoonni koo yaada keessan naaf qoodaa. Jireenya koo shakkiin jiraachaan jira. Ana obboleettii keessan Jituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Ollaa keessan waayifaayiin kan jiru yoo ta'e isin immoo paaswaardii isaa wallaaltanii kan rakkattanii yoo ta'e warra abbaa waayifaayii paaswaardii isaa natti himaa jettanii kadhachuun utoo isin hin barbaachisiin appilikeeshinii moobaayilii gosa waayifaayii kamiyyuu kan ollaa keessan jiru cabsuu kan danda'u intarneetii akka isin fayyadamtaniif kan isin gargaaru liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhachuun itti fayyadamuu dandeessu.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 waan isinitti dhaga'ame tarii obboleettiin keenya yoo goote furmaata ni argatti jettanii kan yaaddan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin galgala kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitaniitlee dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib erga gootanii mallattoo notifikashinii illee erga tuqattanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa wareen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Warran